Tole mata dureen irra ilaallu waa'ee herniyaadhaati. Herniyaa jechuun hulluufa jechuudha afaan Oromootti. Akka afaan saayinsiitti immoo protrusion of bowel through weak pointidhaani herniyaa jedhan. Yeroonii fi marrimaan bakka laaffatte keessaan abdominal wall kana keessaan ol bahan bakka uraa takka maashaa laaffatee inni jalaan jiru sun uraa saniin ol bahe herniyaa jedhan. Hernia is a protrusion of bowel through weak point, a musculature of anterior abdominal wall. Maashaa abdominal wall kana gara keessaatiin jiru bakka laaftuudhaan yoo marrimaan jalaan ol bahan takka ammoo an existing opening uraa duraan jirtu sun keessa bal'attee yoo achiin ol bahan herniyaa jedhan. Causein isaa maali? Etiologiin isaa powerful muscular effortidha. Humna yoonii fi maashaan kun wali qabame takka strainii fa'a hedduu yoo ittanan sababa ta'uu danda'a. Sababni lammaffaadha weaknessidha. Laaffachuu dhaaba abdominal cavitydha kana. Defect yoo qabaate hanqina yoo sirriitti cufamuu baate sababa herniyaa ta'uu danda'a. Predisposing factoriin herniyaa mudachuudhaaf wantoonni nama saaxilan tokko constipation. Constipation jechuun sagaraan namatti yoo goggoyte sababa sanirraa namtichi hedduu ittana maashaan bakka laaffatte saniin marrimaan ol bahuu danda'a. Kabira asaayiitasidha. Asaayiitas jechuun fluid accumulation in peritoneal cavityidha. Dhangala'aan takka bishaan yoonii fi kalloo tana fi garaacha jidduutti wali qabamanii asaayiitas jedhaniin. Previous abdominal surgeryidha. Wantoonni predisposing factoriin herniyaadha. Kanaan dura yoo baqaqfamee jiraate bakki suni laafachuu waan maltuuf uraan hafuu waan dandeessuuf achiin ol bahuu danda'a. Lifting heavy loadidha. Waan ulfaattuu yoo fuudhaa oolan sababa sanirraa bakki uraan jirtu bal'achuu dandeessi. Chronic coughidha. Hedduu yoo qufa'uu kanarraa maashaan achiin jiru suni laaffatee ka jalaan jiru ol bahuu danda'a. Now let us classify hernia. Herniyaa kana mee addaan haa qoqqoodnu. Based on site irra hundoofne bakka inni irratti uumame irratti hundoofne tokkoffaa inguinal herniyaa jennaan. Inguinal herniyaan inguinal kanaalii bo'oo cidhaan dhiiraa kun keessaan gabbahanii jira. Cidhaan yeroonii fi ijoollummaadhaa garaa keessatti uumamanii san booda karaa gadiin bahanii jira. Karaa inni gadiin bahu santu inguinal kanaalii jedhama. Yoonii fi marrimaan karaa san keessa gasseenanii protrusion of bowel through weak point in inguinal kanaalii santu inguinal herniyaa jedhaniin. Karaa inni keessaan gabbahu san yooniif sirri cufamuu baate marrimaan yoo achi jala gasseenan inguinal herniyaa jedhama. Warreen dhiiraatiif spermatic cordidhaatu keessa jira inguinal kanaalii san. Warreen dubartootaa immoo round ligamentidha qaban. Ligamentii bifa geengoodhaa santu keessa jira saniin cufama. Yoonii fi cufaan sun kasirritti hin cufamin taate marrimaan achi jalaan gasseeni inguinal herniyaa jedhaniin. It occur more commonly in male. Warreen dubartootaarra warreen dhiiraa irratti irra heddummaadha. Inguinal kanaalii kanallee inguinal herniyaa kana bakka lamatti adda baasuu dandeenya. Directidhaa fi indirectii jennaan. Direct inguinal herniyaa akka jennuuni push their way directly forward through posterior wall of inguinal canal into defect. Kallattumaanii keessa gad dhiiba. Kallattumaan karaa san keessa gad dhiibee marrimaan kun jala gasseena. Abdominal wall san keessa gad naqaa kun hedduun jiru directiin kun.
parsantii 20 warreen inguinal herniyaa mudatan keessaa muraasa. Strangulationiin isaa hudhamuun marrimaa yeroo achi keessa gad seenan ofiif hudhamuu danda'anii walirra maramanii inni sun mudachuun hedduu gabbu'aadha. Indirect inguinal herniyaa kajaaniin ammoo pass through internal inguinal ring uraa san keessa gad dabreeti then through external ringii gara alaatiin jirtu gad dabra. Kuni commonidha. Hedduminaan. Baay'inaan inguinal herniyaa mudatu keessaa parsantiin 80 isa indirectii kana. Akkamitti adda baafna? The best way to reduce hernia and occlude the internal ring with 2 finger akkaataa nuti adda baafnu namtichaan qufa ijennaani if the hernia is restrained it is indirect. If it pop out it is direct. Namtichaan qufa ijenneeti qaama saalaa kana laal. Yoo yeroo qufa'e kani ala gabbahu taate ka guddatu taate direct jennaan. Yommuu kan sochoone kanuma achi taa'u taate indirect jennaan. Namtichaan qufa ijenneetiin laalla qaama saalaa isaa kana. Iccidhaan keessa gad seenuu danda'a. Yooniif ka guddatu taate directidha. Yoo guddachuu baate garuu indirectidha. Gosoota herniyaa keessaa inni lammaffaadha femoral herniyaa jaaniin. Femoral herniyaanii femorasii kana keessa achi seena. Femorasiin eessa? Lafee miilaa tana jilbaa fi mudhii jidduuta jirtu kanaan femoral jaaniin. More common womanidha kun ammoo. Warreen dhiiraarra warreen dubartootaatti irra heddummaata. Maaliif? Sababni isaa warreen dubartoota luqqeettiin isaanii tuni babal'oodha. Bowel is enter the femoral canal. Bo'oo lafee femoralii tana keessa achi seena marrimaan. Presenting as mass in upper middle thigh. Akka iitaaf fakkaatee keessa ta'a. Jidduu mudhii tanaa olitti. Above inguinal ligament where it point down to the leg. Akkamitti adda beekuu dandeenya? Inni kun inguinalidha moo femoralii jechuudha? Yoo inguinalii taate karaa giroowiniidhaa gad deema. Karaa qaama saalaa kana gad deema. Garuu kan femoralidha miila kana keessa achi deema. It is frequently strangulated and irreducible. Ka miila keessa achi seenu kun hedduu walitti hidhamuu danda'a. Hidhamuu danda'a iftuuban deebi'u. Gosoota herniyaa keessaa inni sadaffaadha paraambilikaal jaaniin. Paraambilikaal jechuun naannawa handhuraa kanaan ka achi bahu jechuudha. Hullufa. Just above or below umbilicus. Takka handhuraa ol yookaan immoo handhuraa gadi. Naannawa handhuraa kanaan marrimaan yoo ol bahan kalloo tana jalatti paraambilikaal herniyaa jedhama. Gosoota herniyaa keessaa inni afuraffaadha epigastric herniyaa jaaniin. Epigastrikiin naannawa garaachaarraa gara laphee jalatti olaanu kana. Gara qomatti olaanu kanaan achiin baha. This is passed through lineal above the umbilicus. Sarara handhuraa oliitiin. Handhuraa ol karaa laphee jalatti olaanu kanaan yoo bahee epigastric herniyaa jedhama. Inni shanaffaadha incisional herniyaa jedhama. Incisional jechuun maqaan isaa eessarraa dhufe? Kanaan dura baqaqfameeti eega baqaqfamtuun sun fayyi takka ammoo walitti deebi'ee booda dhufe. This is follow breakdown of muscle closure after previous surgery. Kanaan dura baqaqfameeti baqaqfamuun sun fayyitee san booda achiin bahe. If obese, repair is not easy. Fakkeenyaaf namtichi yoo fi gabbataa taate garmalee yoo ka furdaa ta'u taate dafee walitti hin deebi'u bakki suni
achi jalaa yoo ol bahe incisional hernia jedhaniin sababa baqaqfamee. Inni ja'affaadhaa umbilical herniaadha. Umbilical herniaadhaa fi para umbilikaaliin garaagarummaan isaa umbilical jechuudhaaf uraa hidda handhuraa san keessaayyuu achi bahedha. Result from failure of umbilical orifice to closure. Hiddi handhuraa santu cufamuu dadhabe. Fakkeenyaaf ijoolleen gaafa xiqqoodhaa handhuura qabdi. Yoo inni sun sirriitti cufamuu baatu taate sababa sanirraa dhufa. Result from failure of umbilical orifice to close. Uraan handhuraa sun yoo cufamuu baatte achi marrimaan ol ba'an yeroo san umbilical hernia jedhaniin. Occur most often in obese women, children, in patients with cirrhosis and ascites. Namoonni umbilical herniyaan irra mul'atu tokko nama gabbina qabu. Lammaffaa ijoollee irratti. Ijoollee handhuurti kanatti keessaa achi baatu. Akkasumas patient with cirrhosis nama dhukkuba tiruudhaa cimaa qabu. And ascites nama dhangala'aan garaa kana keessa guute bishaan garaa guutan. Clinical feature'n mallattooleen mul'achuu dandeessu only abdominal mass if not complicated. Dhiita garaa kana qofaatu achi dhiita. Achi guddata. Yooniif rakkoo fidachuu baate hin dhukkubu. Bowel sound on auscultation. Bakka san yerooniif dhageeffatu bowel sound qaba. Bowel sound jechuun sagalee nyaanni yeroo marrimaan keessa deemu dhagayamtu jechuudha. Hernia kana mee karaa biraatiin adda qoqqoodnu. Classification of hernia according to severity. Cimina isaa irratti hundoofne yoo adda qoqqoodne. Reducible, irreducible, incarcerated, strangulated jennee adda qoqqooduu dandeenya. Reducible jechuun ka of duuba deebi'uu danda'u. Protruding mass can be replaced in abdomen. Waan gamana as bahee sanbooda garaa keessatti achi deebi'uu danda'u reducible jedhaniin. Reducible hernia jechuun uraa san keessaan gamana baha garuu of duuba deebi'a. Irreducible jechuun eega ol bahee ka gad hin deebine jechuudha. Protruding mass cannot be moved back into abdomen. Of duuba deebi'uu kan dandeenye. Incarcerated kan jennuun irreducible hernia in which intestinal flow is completely obstructed. Incarcerated kan jennuun gosa irreducible kana ta'e of duuba deebi'uu hin dandeenye kana ta'ee wanni silaa marrimaan keessa deemaa sun tadaanqamte akka hin deemne taate dhoorkamte guutumaa guututti obstructionii fidde incarcerated jedhaniin. Strangulated ka jedhaniin jira. Strangulated'n irreducible hernia tahee blood and intestinal flow is completely obstructed. Amma garaagarummaa isaan kana lamaan jidduu jirtu ilaali. Incarcerated jechuudhaaf dhiigni ni deema. Garuu wanni marrimaan keessa deemaa hin dabartu. Strangulated kan jennuun ammoo wanni marrimaan keessa deemaa qofa osoo hin tahin dhiigni illee karaa saniin dabruu hin danda'u. Hudhamee jira jechuudha. Clinical feature'n strangulation'idha. Yoo hudhamee jiraate mallattooleen irra mul'achuu dandeessu. Tokko painii qaba, ni dhukkuba garmalee, vomitingii qaba, ni harkisa. Swelling of hernial sac qaba. Keessi bakka keessaan ol baate suni ni iitooti. And fever qaba, laydaa qaba. Lower abdominal sign qaba. Garaa karaa gadii kanarraa sign of peritoneal irritation qaba. Mallattoo dhukkubaa jiraachuu peritoneal cavity'dha. Kanaatiitu irra mul'ata. Mee treatmentii isaa haa ilaallu. Treatmentiin isaa tokko makaanikaalii harkaan ka deebisanii jira. Reducible hernia qofaaf. Reducible hernia jechuun warreen garaa keessatti gad deebi'uu danda'u. A traces appliance having a pad that is held snugly in hernial orifice. Bakka inni waliin bahu san irra waa kaayanii irra gad dhiibanii ta'anii. Kuni garuu isa hin wallaanu. Maal godha malee abdominal content'n akkachi keessa ol hin seenne dhoorka malee yeroodhaaf
isa wallaan. Does not cure hernia, but it prevent abdominal content from entering hernial sac. Akka waliigalaan namni tokko yoonii fi herniyaa qabaate furmaanni isaa akka waliigalaa sarjikaaliidha. Sarjikaalii osootiin inni strangulationiin fidanneen dura osoo inni emergency hin taaneen duratti baqaysanii bakka san sirreessuudha. It is recommended to correct hernia before strangulation is occur. Yoo strangulation hin dhufe yoonii fi wanni marimaan keessa deemaatis dabruu dadhabde akkasumas dhiigni illee dabruu dadhabe strangulation in emergency dha. Hernial sac is dissected free. Yeroonii fi baqaysan sanii kiisha isaa san addaan baasuu haa ta'u content of sac are replaced in abdominal cavity. Wanni kiisha san keessa jira karaa garaa keessatti gad deebiti. Neck of sac is ligated. Mormi isaa bakki inni waliin ba'u sun ni hidhama. Maashaan naannawaa san jiru sirritti walitti hodhama bakki banaa taate sun. Strangulated hernia yoo taate garuu bawolii bakka hanga dhiigni dabruu diddee duute san irraa muranii walitti hodhuu barbaaddi. Strangulated hernia require resection of ischemic bone in addition to hernia repair. Keessa deebisanii hodhuu cinatti bakka hanga duute san marrimaan irraa hanga duute san irraa muranii hanga fayyaa walitti hodhuu barbaada. Kanaafuu akka waliigalaatti herniyaa wanni inni barbaadu sarjariidha. Guyyaa biraa disorder of rectum irraa kaaneeti waa'ee hemorrhoid irraa kaanee ilaalla.